Hayyee jirtuu hordoftoota teennaa kabajamoo fi jaallatamoo guyyaa har'aamee waa'ee saayitii tokko qabadhee kan isin dhiyaadhu ta'a. Saayitiiwwan hedduun yeroo ammaa akka guutuu addunyaattis ta'ee akka biyya keenyaatti keessattuu haalaan tatamsa'aa jiru. Saayitoowwan kunniin saayitii seera qabeessa hin ta'in akkasumas saayitii dhugaadhaan hin dalagne saayitoota yeroo gabaabaa dalaganii badan yeroo dheeraa dalagan saayitiiwwan kana jennee addaan baafachuu hin dandeenye. Saayitootaan hedduutu jira jechuudha. Saayitiiwwan isaan kanniin yeroo muraasaaf qofa irraa fayyadamne yeroo muraasaaf qofa nu fayyada fakkaate yeroo booda immoo kanniin badaniitiin nu nyaachuu danda'an saayitiiwwan yeroo dheeraadhaaf irraa dalagne yeroo dheeraadhaaf irraa milkaa'uu dandeenyu akkasumas saayitiiwwan yeroo takka qofa galmaa'uudhaan investirratti godhuudhaan galii gaggaarii irraa argachuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aa kallattumaan saayitii HDU jedhu kana kaampaanii kanaan kan wal isin barsiisu ta'a. Dhaabbanni kun dhaabbata maal irratti dalaga akkamitti seennee dalaynaa fi erga dalaynee maal arganna akkasumas odeeffannoo haaraa inni baafate hundaa tokko isaatiin kan isiniif qabadhee dhiyaadhu ta'a jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Egaa hordoftoota teennaa kabajamoof jaallatamoo gara saayitichaa seenuuf deemaa jira. Mee saayiticha kana irratti erga galmaa'ee xumuree booda viidiyoo kutaa isa jalqabaa irratti haala galmee gara gadii deemuudhaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Viidiyoo isa jalqabaa irratti haala galmee dalagee jira. Viidiyoo isa kana irratti immoo saayitii kana irratti akkamitti dalaynee akkamitti argannaa erga argannee booda immoo akkamitti baasuu dandeenya yookiin immoo saayitii kanarraa dhugumatti hin kaffalamoo hin kaffaluu yeroo meeqafsiif kaffalee kan jedhullee walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Saayitichi namootaan kaffalaaf jiru akkatti maxxansee mul'isa jechuudha asirratti. Namootaan guyyaa guyyaan baafatanis akkatti mul'isa. Mee amma maayin isii jettu tana bira dhufnee kallattumaan saayiticha kana haa ilaallu. Maayin jedhaa namni kun Ibsaa Muhammad jedhama. Invitation koodiin isaa 5514 intermediate member irra jira jechuudha. Sadarkaa lammaffaa irra jira. Doolaara 200 invest godhe jechuudha. Namni kun doolaara 200 invest godhu isaallee haala salphaa ta'e ilaaluu dandeenya. Recharge list kunoo asitti nutti mul'isa jechuudha. Success jedha. Doolaara 200 invest godhee jira jechuudha namni kun. Mee amma gara duubaa deebinee personal information asii qaba jechuudha. Tokko keessa isaatti guuttachuu dandeettanii personal information dhuunfaa keessanii maqaa keessan bilbila keessan jijjiirus akka feetanis godhuu dandeessanii lakkoofsa ittiin galmooftan lakkoofsa baankii kaardii akkasumas paaswordii keessan jijjiiruuf sirreessuu yoo shakkitan ta'e USDT kan irratti baasii baafattanis ta'e irratti galii argattanis asuma tuquudhaan jijjiiruu dandeessu jechuudha. Mee kan itti aanu immoo order riikaardii waliin haa ilaallu. Tokko beeksisoottan dalaydanii yeroo claim gootan dalaydanii irraa galii argattan isinitti agarsiisa jechuudha. Beeksisni kunnaa ta'a galii irraa argadha kunnaan ta'u galii irraa argadhu. Kuni gaariidha yoo galii irraa argadhes karaa amantii kiyyaatinis karaa biraatinis na dhorku kan jedhu asuma irraa ilaaltaniitiin yeroo hojii hojjettanitti haala salphaan hojii keessan hojjechuu dandeessan jechuudha. Hordoftoota teennaa kabajamuuf jaallatamu hanga xumuraatti hordofuu nurraa nafinaa. Hedduutti wanta isin dabru hedduu jira. Tiippii isinii kennu hedduutu jira. Waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf hordoftoota teennaa kabajamuuf jaallatamoo saayitootaan akkanatti leejii ta'an saayitootaan sirrii ta'an hordofnee haa ergalmoofnee hojjennu isinin jechuu barbaada. As biratti immoo tokko saantiimii 0.8 nu kaffalee kabaasii nuti baafne doolaara 8 irraa baafne 8 asittis baase guyyaa jalqabaa irraa ka'ee hanga guyyaa amma irra jiruutti kan nutti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf amma immoo kallattimaan kan ilaallu akkamitti taaskii isaa dalayna yookiin immoo akkamitti dalagneetiin arganna kan jedhu iddoo kana tuquudhaan dalagna jechuudha. Yeroo kana tuqnu maaltu nuu dhufa? Automatic grab kan jedhu nuu dhufa jechuudha. Automatic grab kan jedhu kun yoo dhufe mallattooleen gaafii asirra jirtu tun ol deemtii gadi deemtii fiigdee jechuudha. Amma waan dalagee xumuree fi waan tuqu already waan biraa naan jedha kunu. Exist the limit jedha xumurtee jirta jedha. Kun immoo upgrade godhuuf recharge gootanii ol guddisuu fi har'a hojii 10 naa kennee graabii kana yeroo 10 tuquudhaan success yeroo 10 tuquudhaan hojii 10 naa kennee doolaara 8 argadhee jira jechuudha. Kaleessas har'allee doolaara 8 argadhee jira. Galatoomii jedhaan saayitichaan itti aanee iddoon kun iddoo recharge yookiin immoo baalaansii keenya ittiin guuttachuu dandeenyu
Kanaaf hordoftoonni inni kabajamuuf jaallatamoo tokko tokko isaatiin saayitii akkatti irraa milkaa'uu dandeenyu irratti hojjennee haa milkoofnu isiniin jechuun dhaamsa kooti. Saayitii kanarraa wanti addaa ani isin barsiisuu barbaadu iddoo VIP jettu kana sadarkaa itti filattan jechuudha. Namni tokko yeroo sadarkaa 0 irra jiru guyyatti doolaara 4 argachuu danda'a jechuudha sadarkaa 0 irratti. Namni immoo sadarkaa 0 kanarratti doolaara 10 argachuu danda'a. Doolaara 4 argachuu danda'a guyyaa lama keessatti dhiifama. Sadarkaa tokkoffaa yookiin immoo junior member kan jedhamu keessa yoo seentan doolaara 50 guyyatti doolaara 2 dalagdan jechuudha. Yeroo takka qofa al takka qofa invest godhuun hojii gaarii guyyaa guyyaan seentanii dalagachuun irraa argattan yoo hin dalagin isin hin kaffalu jechuudha. Kun dhalaa miti, dhala akka baankii irraa nama dhala nyaatu yookiin immoo dhala kaatee baankii irraa argatu timiti jechuudha. Hojjettu malee hin argattu. Kan amma irra jiru immoo sadarkaa kanatti doolaara 200 invest godhee guyyaadhaan hojii kudhannaa kennaa 0.8 dhaan doolaara 8 taate jechuudha. Kudhan iyyuu baay'istan. Sadarkaan isaa inni guddichi immoo doolaara 800 guyyatti hojii 20 nuu kenna jechuudha. Hojii 20 nuu kennu kanarraa tokko tuqaa 6 ordera takkitti irratti nuu kaffala doolaara 32 nuu kaffala jechuudha. Kanaaf tokko tokko isaa haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Nama affeeruu dandeettanii namootan yoo affeertan liinkii iddoo kana tuquudhaan fudhachuu dandeessu. San qofaan waa'ee kaampaanichaa baruu yoo barbaadan iddoo kana tuqxanii tajaajila dabalataa argachuu yoo barbaadan as bira baasii keessan raawwachuuf as biratti iddoo taaskii yoo hin dalagin as dalaydanii kun immoo itti guuttachuudhaaf inni kun immoo galii miseensota keessan irraa argattan beekuudhaaf inni kun riifaral riwaardii yookiin immoo badhaasa nama affeeruu irraa argattan kan ittiin beektani jechuudha. Kanaaf tiimii keessan guutuu beekuu yoo barbaadan iddoo kana qofa tuquun inni isin jala sirrii galmaa hin galmoofne haala salphaa ta'een hubachuu dandeessan jechuudha. Tuqni haa ilaallume kun tiim saayiziidha sadarkaa tiimiin irra jiru jechuudha. Ni agarsiisa haala kanaan ni jijjiirama yeroo yeroon. San booda tokkoon tokkoon as jala miseensa nama kana jala jiru agarsiisa jechuudha. Namni nama kana jala jiru guute moo hin guunne haala kanaan ilaaltan jechuudha. Kanaaf gara gadii deemnee immoo tolchinee ilaallaa. Tiim saayiziin amma 3700 jedha. Asitti doolaara 214 tootaal baalaansiidha. Mee ol deemnee haa ilaallu. Namoonni isin jala jiran kanneen keessaa namni riichaarjii godhe yookiin immoo galmaayitiin sadarkaa isaa ol guddifate tokkoon tokkoon isaa asitti ni mul'ata jechuudha. Fakkeenya nama kana biraa dhufnu Joosh jedhama. Intermeediyeetii jira. Doolaara 200 invest godhee doolaara 36 baafatee jira jechuudha. Ammallee ol siqneetiin ilaalla. Namootan kallattiin jalqaba irratti leevilii tokko irratti affeertan keessaa namoonni invest godhan yoo jiraatan ta'e ni mul'isa jechuudha. Yoo hin jiraanne ta'e akka invest godhan taasisuudha. Inni kun doolaara 51 guute doolaara 6 immoo withdraw godhatee jira jechuudha. Sabkeebar lakkoofsa bilbila isaanii waliin isinii ta'a waan ta'eef. Inni kun Ibsaa Muhammad jedhama. Doolaara 200 invest godhee doolaara 140 argatee jira jechuudha hanga ammaatti. Inni kunis Abdii Hussein jedhama. Doolaara 50 invest godhee doolaara 8 baafatee jira jechuudha. Kan itti aanume level 2 irra seenna. Level 2 irra yeroo seennus namootan ijoolleen kun affeeran keessa namootan invest godhan fakkeenya kun Shaaduu Kiyaar jedhama. Doolaara 50 invest godhee hin baafanne nama haaraa jechuudha. Ahmed waan jedhama. Doolaara 50 invest godhee hin baafanne itti fufa jechuudha. Akkasumatti inni kuni sanyii koo jedhama. Intermediate doolaara 200 invest godhee hanga inni baafate asitti hin himu jechuudha. Hin baafanne hanga sila kuuseetuma qaba jechuudha. Namni kun withdraw hin ajajne. Haala kanaan aga tiim 3 irraa level 3 irraa boonasii arganna jechuudha. Level 3 irraa fakkeenya Isaa Ahmed invest godhee jira doolaara 50 doolaara 6 baafatee jira jedha kuno. Akkasumatti itti fufna jechuudha. Namootan tiimii keenya jala jiran hunda isaanii haala kanaan laaluu dandeenya. Dhaabbanni kun dhaabbata baay'ee gaariidha. HDU jedhama maqaan isaa akkuma gubbarratti liinkii argitan kana. Liinkii isaa immoo descriptionii jalaa irra isinii kaayaa gara xumura viidiyoo kanarra seenuudhaan liinkii isaa fudhattanii hordoftanii amma galmooftanii bakka jirtanii invest godhuudhaan mana keessan teettanii hojii mana keessanii osoo hin bahin
guyyaan doolaara gaggaarii argachuu dandeessanii. Doolaara 8 guyyaan argattan yoo ta'e qarshii meeqa akka ta'e baay'isaa. Doolaara 200 invest godhuun doolaara 8 guyyaan mana ta'anii argachuun odoo 2-3 yookiin immoo doolaara 800 invest gootanii mana teettanii doolaara 32 guyyaan argattanii hangam akka qabdan baay'ee tokko tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Horaa bulaa deebanaa, isin jaaladhaa, isin kabajaa. Arboor Online School yeroo hundaa isin waliin jira. Iddoo iddootti immoo saayitoottan hattootaa saayitoottan iskaamar ta'an of eeggannoo godhaa, invest ittiin godhinaa. Yoo isinitti tole viidiyoo kana akkuma ilaaltaniin tarkaanfiin murtiin keessanii akka ilaaltaniin keessan na dubbisuu dandeessu. Yoo isinitti hin tolle qeeqaa fi komii qabdan, yaada fi gaafii qabdan kamiyyuu na gaafachuu dandeessu. Xumura koomentii irra naa kaa'uu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa, isin jaaladhaa, isin kabajaa. Barri bara milkii, barri bara qananii, barri bara waliin jijjiiramaa nu haa ta'u. Yeroo milkiitii HD waliin itti fufnaa, HD waliin ni hojjennaa, HD waliin ni jijjiiramna jechuudha. Vaalaansii keessan kan baastan immoo beekuu yoo barbaaddan haala salphaa ta'een iddoo withdraw list jedhu kana qofa tuquudhaan vaalaansii hanga ammaa baaftan beekuu dandeessan jechuudha. Tokko isaatiin doolaara 20, doolaara 11, doolaara 5, doolaara 8, doolaara 9, doolaara 7, doolaara 15, doolaara 5 itti fufa jechuudha. Akkasumatti yoo tokko isaatiin baruu barbaaddan. Kanaaf doolaara keessan hanga baaftan hunda isaa tokko isaati waan himuuf akkatti oloofaatiin ilaaluu dandeettanii doolaara 8, doolaara 24, doolaara 8, 8, 8, 24, 8 jedha 8 itti fufa jechuudha. Tokko isaatiin guyyaan doolaara ba'aa ture jechuudha. Fakkeenya mee guyyaa tokko isinii fudhadhu. Kun guyyaa 6-3tti, kun immoo 6-2tti, kun 6-1tti, kun immoo 6-6tti immoo meeqa ta'e 6-5 bira dabarree 6-6tti doolaara 11 jechuudha. Kun immoo ol siqee 24 jechuudha. Doolaara 24 guyyaa sanbattan lamaan baasuun hin danda'amu waan ta'eef sanbattaniin ala guyyaa wiixataa hanga jimaataatti baasuun ni danda'ama. Kana fakkaataa horaa bulaa deebanaa. HD waliin turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u. Isin jaaladha, isin kabajaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti, hanga hojii biraatti walitti deebinutti turtiin keessan HD waliin haa ta'u. Liinkii gara xumuraa irra isinii kaa'aa yookiin immoo gara telegiraama kiyyaatiin @Khalil Arab jettanii na argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa.